بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلي مسلمة بكجرتن هندتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جنة أركن أرجمنو أستاذ كينيا كاليف كبجمانا ما أنا اللي كانين تي في كيس التلال سجنتا ثاني ججالتهم وببريدو سجلي ثاني هو رفاتوري أرانتنا سبب إبا كينيا الرتينو هرماتو سجنتا إبا ميديا ثاني كبتاني gahee isaanii nu wajjin baachuuf bakka nu jirutti nu barbaadanii nu biratti argamanii akkasuma waan gara fuulduraatti jajjabina nu ta'u hedduu nu dhaamaa turanii ammas akka dhuunfaatti an obboleessi keessan waa lama tokko nu dhaamu aduu keessa isaan dhaamnee jirra nu faana tura. Ustaaz assalaamu alaikum warahmatullahi. Kam jirtu? Baga nagaan nu dhuftan. Isinillee baga nagaa taatanii. Waa asitti isin nu arga hedduu takka isinirraa gammanne mee inshaa Allah halkaa ilmii kana gaafanii fi argitan maaltu isinitti dhagahame? Nuti gammachuun guddaan nutti dhagahama jalqaba ani magaaluma Mattuuyyuu sababa dhimma kanaan dhufe alhamdulillah kun anaaf khayrii guddaadha. Lammaffaa majlisni kun majlisa halqaa ilmii guddaa bareeda waan biyya ooluu qabanu keessa oolaa jirtu isini lafarra ooluu qabanu keessa oolaa jirtu bakka jiraachuu qabanu keessa jiraataa jirtu bakka akkaan layliin isaatii fi nahaarri isaa au guyyaan isaatii fi halkanni isaa nama gammachiisu keessa kan isin jirtan kun akkaan baay'ee waan namatti toludha. Nuti hedduu akka halqaa ilmii biraa bakka biraatti an beekurraa garaagarummaa guddaa qaba eddeen kun garaagarummaa guddaan arge innis maal inni darasaan bakka bultumaa qabdi jedhe eddee bultu qabdi asumatti daakiliyyaa yookaan lafa taa'ichaa qabdi akka bakka biraa ilmii halqaa ilmii bakka biraatiin garaagarummaa Magoorraa deemanii dhufuun hin jiru. bakka biraatii deemanii dhufuun hin jiru achuma teessaa galtee nyaattee deebitee dhuftee achuma ooltaa halkan keessa ilmiidha guyyaan keessa ilmiidha bareedaadha yeroon kun yerootti fayyadamuu jira qisaasamaa yeroo keessa hin jirtanuu jechuudha guddaa nama gammachiisa sheeyni keessanillee sheeka akkaan ilmii fi darasaatti ihtimaama godhu nama bareechee hirsii irratti qabu darasaa nama qabsaahu darasoonni asirraa eebbifamaadhullee waan haala akkasiitirraa mul'ata darasoota jajjabaadha amma darasoota kana nuti jalqabumaaf jedhanii dhufnee haasofsiifannee sagantaa isinirraa waraabna jenneen akka miltanitti sagantaa nu waraabanii jarri sun jechuun akkuma warra dur miidiyaa keessa jiruuti malee nama haaraa wahiitii miti akkaataan jira kun hedduu waan nu gammachiise bakka hundarraa bakki keessan kun nu gammachiise garaagarummaa wanna hedduu jira iddoo kana ilmicha qofa osoo hin taane akkaataa darasaan itti jiraattu qofa osoo hin taane masjidichumti kan biraati siin jedhe masjidichumti saffiin tokko masjida kanaa saffii sadii masjida biraa baasa maaf jennaan Masha Allah. saffii sadii jechuun asii saffii sadan masjida kanaa masjida biraatti saffii jaha jechaa shufta kee walakkaan masjida kanaa masjida biraatti guutuu isaa jechuudha waan hedduu nama gammachiisu jamaan keessanis waan nuti jabaadhaa isiniin jennuudha jechuudha kun akka kanaatti akkas haya. Masha Allah galatoma yaada bal'aa fi waan kaafamuu qabu waan nurraa argan baay'ee takka nuu kaasanii jiru jazakumullahu khairan. Egaa itti aansuudhaan zamana ammaan tanaa kana miidiyaa hedduutu babal'atee jira kallattii hedduudhaan jira namni amma waa'ee ilmii kanarratti manuma taa'een baradha yookaan immoo waa harkatti qabadhee googilirra sarchi godhee yookaan waan tokko tokkoon immoo ilmi fayyadamuu nan daha je'ee musaafirummaa ilmii kanarraa taksiira tahaa jira lizaa amma dhuguma mana keessatti akkasitti qara'ama moo mee deemamee safarri ilmiidhaa kun akka isin dur barattan sanitti akka warri amma nu barsiisaa jirutti akka nullee baanee jirru kanatti baratamuu qaba bakki lammeen kun akkamitti ilaalama isin biratti. Ilmiin akka duriitii fakkii ammaa garaagarummaa qaba amma teknooloojiin bal'achuudhaan wajjiniin karaan isaa baay'ee gabaabbateera karaa dafee namaa galu waan bara 15 sitti fudhatu tarii bara 5 keessatti baruun hin danda'ama jedhee yaada garuu wanti hin taane immoo jira wanti hin taanes maal inni sheeka nan barbaachisu anuu nan dubbisaa jechuun hin ta'u sheekasi barbaachisa karaa ishee inni kan keessi kaa'e sanarra buutee kaateetii bal'ifannaadhaa dubbifteetti gahuun karaan isaa banaadhaa jennaan garuu an afaan arabaan beeka nan barbaachisu sheeka tafsiiraa qara'uun nan barbaachisu afaan arabaan beeka waan ta'eef dubbiseen itti gahaa wanti jedhamu hin ta'u maaliif jennaan ilmiin qara'uudhaan argama qaraatee kaateetii bal'ifannaadhaan immoo ni dubbifte jechaadha akka sharhii garaagaraa dubbisuu kitaabotee Al-ilmu bin-naqli laa bil-aqli. Bil-aqli aqlii qofaanii miti aqliin isa tuduu ka jiru naqlii sana fudhattee kaate aqliidhaan immoo bal'ifattee irra gahuu dandeessaa jecha kanaaf namni gariin mas'alaa garaagaraa googaliirra yaadu kana dhufee isiidhuma akkana sarchi godhee isiirraa waa fudhatee gadi beefatu waa godhaa oola hamma wanni sun dhumnaan isiin asirraa dubbifamte sun dhumnaan kan biraan jiru jechuudha kana waan ta'eef ilmiin hadha deemaa jiru tokkoffaa tartiibaa godhatu haasaane wanni hadha qara'amu kun hanga duriirraa inni hadhaa bareedaadha maaliif jennaan daftee kitaabatti gahuu dandeessa kitaaba argachuu dandeessa kitaaba bittaa yoo dadhabde intarneetirraa maktabaa shaamilaa guutuu buufachuu dandeessa garuu sheeka bira taa'anii sheekarraa qara'uurraa hafiifni hin jiru isarraa qaraatee kaatee itti guuttattee
bal'ifachuu dandeessaa jechaadha. Uummata keenya wanti nuti jennu ilmiin haa qara'amu namuyyuu waan qara'e taaluma waan jedhamu tokkotu jira otoo hin bariin beekaa of se'uunii fi beekaa of gochuun jira. Wanni biyya balleessu namni otoo hin beekin yoo beekaa of se'e lamuu kasaara. Kana waan ta'eef barumsa biyyatti deebi'ee barachuu danda'uu qaba. Itti deebi'uu qabna isin immoo itti sabaraati haga xumuraatti itti fufaa isiniin jenna. Wanti sirrachuu qabu xumura irratti wanti sirrachuu qabu tattiimni wayii nizaamni deebi'uu qaba. Nizaamni deebi'uu qaba. Nizaamatu nama keessa halkaa ilmii kana keessatti asirraa jalqabama achitti dhuma wanti jedhamu jiraachuu qaba. Yeroo dheeraadhaaf gaafii nuyi ta'e wanni kun ammoo namni waa lamarratti xiyyeeffachuu qaba. Namni kitaaba qara'u tokko khabxii beekuutu irra jiraata. Khabxiini waawiin harfiinsi eessarraa jalqabdee eessatti dhumti faa'iin eessarraa jalqabdee eessatti dhumti hubachuu qaba. Alkhattu nisful ilmi ammoo mukaaxabaa haasa'uu danda'u qaba. Ati afaan arabaa qaraata waan ta'eef inni afaan arabaa qaraatu kana gaafiin keetiif deebiin kan kee afaan arabaatiin ta'uu qaba jechuudha. Yeroo ol kaatee khutbaa gochuudha jette dhangalaasuudhuma danda'uu qaba. Waa tokko isinirraa waa tokko nu xumurtu miidiyaan isin amma kallattii kanaan dhaamsa babbareedaa kana nu dabarsitan jaafii miidiyaa urjii islaamaa jedha. Achirratti sagantaalee da'waa sagantaalee barumsa adda addaatii fi akkasuma nashiidaa qulqulluu ta'ee fi karaa shari'aan hayyamaa ta'een qura'aana rabbiitii fi hadiisa ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam sahiha ta'an kan gaggeessudha. Miidiyaa kanaafoo nu jajjabeessaa jechuu barbaanna. Miidiyaan ani miidiyaa kana asiin duratti hin barre garuu miidiyaan akkuma waliigalaati. Miidiyaan shari'aa rabbii nama barsiiftu xiqqoo miti. Iimoo haa ta'u, yuutuubii haa ta'u, teelegiraamii haa ta'u, feesbuukii haa ta'u, waan garaagaraa haa ta'u amma miidiyaan kun bal'aadha. Yoo ati miidiyaa amma jiru kana keessatti itti fayyadamuu dhiiftee jette nama biraa bakka kana bu'ee dhufee itti fayyadama jecha. Duwwaatti hafnaan lafti duwwaatti nafuu beeki yoo ati asirra dhaabbatte iddootti dhaabbatte sanaani sumatu dhaabbatte laa ilaaha illallah dhaabbatte jechaadha. Yoo ati keessaa miila kee fudhatte immoo saliibni dhufee dhaabachuu isaatu mala jechuudha. Wanni biraa shirkiin biraa dhufee dhaabachuu mala bid'aan khuraafaatiin garaagaraa dhufee dhaabbachuutu mala waan ta'eef miidiyaaleen jiran kun akkuma keetii kana namuyyuu gada dhufuun kan si dhiisi. Namni biraa dhufee dirrecha achi bahee barsiisuu ajaa'amu. Barataan dhufee haasa'u tokko inni kan keetii kunis immoo eeganni hadiisa barsiisu quraana barsiisu sunnaa rasuulaa siiraa eeganni nama barsiisu salawaatullahi wasalaamu alayhi namni iddoo itti hirmaatee haa baratu barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan rabbi isinirraa haa jaalatu hanga kanan wajjin lafoo isaaniitiif umrii isaanii rabbi nu haa dheeressu isinis bakka jirtaniif du'aa keessaniin bira nu dhaabbadhaa nama haminsanii wajjin yeroo baay'ee olii gadha ma'a bakka ummanni muslimaa sagantaa qabanitti duukaa nu deemanidha umrii jaraa rabbi nu aarsaa guddaa qaba jibriilin fuudhate samii torban gubbaa bakkaan gahuuf jecha ajaja rabbisa osoo lafaan kaahin nabiyyitti geessa jalqaba baradhu jedheetti beeksisa dubbisullee baatu mudhiisa jaabessa barachuudhaan qaba jedhee of qophisa dubbisutti ka'ee maqaa rabbii isa rabbiin isaaf godhe qoma sataan ilmi yoomiyyuu hin gogu burqaan ulamaa'i erga gaafa sana takkaa yoom dhaabbata dhalootaat achi tarkaanfata hanga guyyaa har'aa biqilee mul'ata aduwwiin balleessuuf halkanii fi guyyaa malatti baafata baaxilli dadhabaa haqatiin jiifata haqni rabbiin qaba takkaa yoom laaffata yaa kalaama rabbii of danda'a hukmi yoomiyyuu hin gogu burqaan ulamaa'i gammachuu koo arra ibsachuu barbaada maal jedhee dubbadha jechan harkaa bada gammannee gammada bagatti geessanii hawwii bara dheeraa